Google Meeting. Xiqqoo yaada coba bishaanii wayii isiniif qooduu barbaadani. Innis maalidha? Waa'ee Google Meeting jechuudha. Google Meeting yeroo ammaa kanatti faayidaawwan hedduu kennaa jira. Namoonni hedduus itti fayyadamaa jiru. Kanaafis immoo akkamittiin install akka goonu adda ittiin gaggeessuudhaaf walgahii adda ittiin gaggeessuudhaaf ni gargaara jechuudha. Biyya kamis arban turan biyya lafaa kanarra jiran irra taa'ee iddoo barbaade taa'ee waltajjiiwwan adda addaa ittiin gaggeessuu ni danda'ama jechuudha. Bara kana keessa immoo yeroo kana keessa immoo leenjiiwwan adda addaa karaa kanaan kennamaa jira jechuudha. Keessattuu barnoota wangeelaa garaagaraa namoonni Waaqayyoon dibee isaan kaase karaa kanaan ittiin saba Waaqayyoo tajaajilaa jiru jechuudha yeroo ammaa kana. Kanaaf faayidaan isaa danuudha. Namni baay'een itti gargaaramaa itti fayyadamaa jira. Kanaaf namoonni agammaatti itti fayyadamne appilikeeshiniin kun faayidaa guddaa kennaa jira waan ta'eedhaaf namoonni itti fayyadamaa hin jirre akka itti fayyadamtaniif asumaan isiniin jajjabeessa. Kanaafis immoo akkamittiin kompiitara keenya irratti personal PC yookaas personal kompiitara keenya irratti install akka goonuun isinitti agarsiisa jechuudha. Isarras immoo darbee moobaayilii irrattis itti fayyadamuun ni danda'ama. Kompiitara irratti itti fayyadamuun ni danda'ama. Har'aaf kanaaf garuu PC irratti akkamitti install goonee itti fayyadamuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa waan ta'eef na duukaa bu'uu dandeessu jechuudha. Kanaaf duraan dursa appilikeeshiniiwwan qabnu kan akka Chrome haa ta'u, kan akka Opera haa ta'u, Firefox haa ta'u open godhanna. Open goona. Open goonee asirratti maal barreessina? Meet Google jennee barreessina jechuudha. Erga isa barreessineen boodatti kunnuu dhufa. Erga barreessinee search godhee fuulli kunnuu dhufa jechuudha. Fuula argaa jirru kunnuu dhufa. Fuula argaa jirru kanarra dootiin sadii jirti. Dootii sadii kanarratti kilikii goona jechuudha. Asirratti kilikii gaafa goonu menuuwwan kun gadi yaa'anii nutti mul'atu. Menuuwwan kun erga nutti mul'ataniin boodatti meebii tokko irratti maaltu argamuu danda'a? Google Meeting kan jedhu ofuma isaatiiyyuu argamuu danda'a. Tooruma kanarratti jechuudha. Tooruma kanarratti argamuu danda'a. Asirratti garuu hin argamu. Tokko irratti argamuu dhiisuu danda'a waan ta'eedhaaf. Kanaaf eessatti argama jettanii yoo barbaaddaniif ta'ee as keessatti arguu dandeenya. As jala gallee save and share kan jettu kanarra yoo kansarii keessan akkas keessanii asirratti jira jechuudha. Kunooti. Install Google Meet kan jedhu jira jechuudha. Isa kana maal goonaa? Asuma irratti kilikii goona. Kilikii goonee gaafa kilikii goonuu kaansilii yookaas fi install nu gaafata jechuudha. Kanaaf isa kana irratti maal goonaa? Install jennaan. Install gaafa jennuuni battaluma sanatti appilikeeshiniin suni kompiitara keenya irratti daawunloodii ta'eera jechuudha. Daawunloodii ta'ee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kompiitara keenya irratti itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf amma Google Meeting kuni daayirektii dhumaan eessa jira jechuudha? Kompiitara koo irratti yookaas fi kompiitara daawunloodii sana irratti jira jechuudha. Haala salphaa ta'eedhaan itti fayyadamuu ni danda'a. Mirkaneeffachuudhaa fi dhugumatti seevii ta'uu isaa mirkaneeffachuudhaa fi eessa gallee ilaaluu danda'uu qabna. As keessa kompiitara keenya keessa gallee yoo ilaalle kunooti. Kuno bakka argaa jirtan kanarratti Google Meet kan jedhu appilikeeshiniin isaa jira. Gaafa itti fayyadamuu barbaanne kanuma kilikii goona jechuudha. Kanuma kilikii goona nuu banaa jechuudha. Gaafa nuu banu kana fakkaata jechuudha. Kanaafuu appilikeeshiniin kun asirratti ni hojjeta jechuudha. Miitingii adda addaa, walgahiiwwan adda addaa, leenjiiwwan adda addaa ittiin gaggeessuu dandeenya jechuudha. Ofii keenyaaf ittiin uumannee gaggeessuu dandeenya. Isa namni biraa immoo uumee nu ergeenis gallee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala ittiin install goonu kana fakkaata gabaabaadhumaan galatooma.